funyoo arba hidhe. Seenaa gabaabduu tanarraa waan hedduu barattan jedhee waan abdadhuuf hanga xumuraatti akka dhageeffattan isin affeereera. Jaarsi beekaan tokko kaloo arbaa tokko keessa deemaa osoo jiru arboota hedduu gurguddaa ta'an haala salphaadhaan wadaroo xixiqqoo miila isaanii tokkotti hidhamee jiru qofaan dhaabbatan arge. Iddoo wanti biraa tokkollee isaan dhorguu hin dandeenye keessatti funyoo baay'ee qal'oo taate tan eenyullee haala salphatti kutee biraa deemuu danda'uun hidhamanii dhaabbachuun isaanii maaliif akka ta'e gaafii guddaa itti ta'e. Arboonni humna isaanii fayyadamanii gaara diiguu danda'an maaliif funyoo kutanii kaloo keessaa miliquuf yaalii akka hin goone yoo argu mootummaatti burjaaja'e. Eeyyan silaa salphatti akkas gochuu danda'u turan. Kan hedduu nama ajaa'ibu garuu akkuma tasaallee yaalii hin godhan ture. Sababa isaan akkas godhe deebii isaa beekuu waan barbaadeef nama naannoo sana eegu tokkotti siqee arboonni sun maaliif funyoo xixiqqoo san